Ashama Oromoota kiyya nagaa keessanii akkasiin nagaa irratan abdii guddaan qabaanis nagaa gooti galan rabbi tokkicha haa ta'u har'as akkuma beekamu pirankii ajaa'ibaa tokkoon walitti deebinee jirre jechuudha nama kabajamaa guddaa tokkoon isiniif qabadee dhufee eenyudha jettanii tilmaamuu ni dandeessu iskii seekondii lama isin ilaalla eenyudha laata tilmaama seekondii keessanis xumurameera jechuudha nama pirankii gochuudhaaf isiniif dhufee obbo Gammadaa Olaanaadha jechuudha Riyaa Dr. Nabiyaad jechuudha isaanii pirankii nu ta'u miisuusa jedhu hunduma isaanii ilaalla chaalenjii hojii ta'uu isaanii godhu bilbilaan kaasuun miisuusa chaalenjicha keessa darbinee pirankii gochuu hunduma yaalla jechuudha ammaan gara viidiyochaatti siin dabarsuu koon dura namoonni maatii kanaaf haaraa ta'uu yoo jiraatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jedha viidiyoo kana ilaaluun dura immoo like gochuudhaan viidiyocha jalqabaa jechuudha yoo like gootan nuyi jajjabeessi jechuudha yaada keessan comment irratti nuuf raa amma gara viidiyochaatti waluma faana darbe Hello. Abid. Nagaa jirtu? Nagaa. Asii biiroodha waa gaafadhee naan isaanitti bilbilaan jedhani. Waan tokkoon isin gaafuuf ture beektu. Maal laata bannaa hojii irra jira kan akka jalaa kaasee. Hojii sa'aatii meeqatti xumurtu isinii bilbiluuf booda. Maal amma itti gaggabaasuu dandeenya. Dhimma wayii ture beektu waan badhaasa tokko ture natti fakkaata qonnaan bultootaaf kan badhaasamaa ture hojii kamtaarra. Qonnaan bultoota hedduu badhaasanii dargaggoota maallaqaa qusatan ishee hedduu badhaasan beektu. Wanta kana quba qabdu miti isin? Waan kana quba qabdu miti ofi? Lakkeen quban qabu waan hojii kamtaan jiru. Wanticha gaa dargaggoodhaafis badhaafamu jira. Badhaasa konkolaataan carraa nagii ture beektu. Lakkeen waan tokko quban qabu waan baankii hojii kamtaan jiru. Hojii kamtaan jiru nama. Baankii hojiin keessan irratti moo cumarraadha? Ani jijjiirratee irratti biraan jira. Wantichi gaa yaada qabdan sonatti himtanii jedheenis isin gaafadhe beektu. Ani beeku waan tokko quban qabu waan akkanaan jirti kana. Wantichi silaa namni badhaafame badhaasicha hin fudhata ture miti? Ani beeku bara amma waan ati dhaan jechaa jirtu kana quban qabu. Ani iddoo jettu kana erga dhiisee waggaa lama odeeffannoo immoo hin qabu. Maal jedhamti deebisan kana? Namatu informationii isaanumarraa isaanis ni laachuu hin danda'u hojjetaa turan sababii ta'eefinaan jedhanii turan beektu. Tokko hojjechaa jiraachuu fi har'ammoo hojjechuu fi gargaarisa. Haalli bara sana ture jechuudha. Maal jedhu? Akkuma baankii tokkotti namni qusatee badhaafame amma konkolaataa abbaa miila sadii nageenaani. Konkolaataa abbaa miila sadii sana dirqama fudhachuun qaba jechuudha. Mirga fudhachuu qaba mitiireen wanticha akka baankii tokkotti akka hojjechaa turtan itti gaafa ilaalamu. Siif bahe taanaan fudhata fida qabaree kun. Ilaallee konkolaataa abbaa miila sadii gaariidha waan fedheefiyyuu. Dargaggeessaa immoo irra caalaa barbaachisa jedhamee nama isaa ture. Sii ba'eera moo amma maali amma gaaffiin kee sii ba'eeraaf? Carraan sii beera kottuu fudhattinaan jedhanii turan beektu. Maaliif dhattee fudhattu ture? Gaafan deemee fudhadhu immoo gaafan nagee gaafadhu immoo carraachi sirrii miti qusannaati qusatti badhaasaaf sin geessisuu naan jedhanii deebi'ee baan bilbilanii kaa'anii akkas jechuun immoo hin danda'amaa re? Hin danda'amu. Wantichi amma itti fufee gaafadhuure konkolaaticha suurachuun hin danda'amti. Bakka sii ba'eera jedhanii sii bilbilaan wanti kun waan dhoksaa miti waan irraa oolamuu danda'u miti seera mataasaa qaba. Sii ba'eera taanaan ni fudhata. Waan ati qutatte kanaaf sin geessisuu jiru taanaan dura mataa sii bilbiluu dhiisuu qabu malee bilbilanii wanti duubatti deebi'u hin jiraatu. Akkasii naanis gaa deemeen fudhadhaa. Konkolaataa abbaa miila sadeetu baay'een immoo dhiiraaf baay'ee barbaachisti. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna kool firaankii ture jechuudha. Kool firaankii ture. Wantichi erga konkolaataa abbaa miila sadii naafee bakka anis nama carroomedha afaan keessa irraa fudhatinaan jettanii tuuskii ammas ni eebbisaa miitu.
Atau sifat. Asgi bagi seni ne bisture ko kulada abami la sedi amma ko jaradi. Sifat malam pasal. Aku Demi lama tu jera komkulata erga awam kenap ne. Sammo maafin barbaade beetu ala ni kena tola ni ratu beetu sabi tefi shamarran keenya si waan akkasii jaallatu sabi tefi abbaa miila sadii fudhate. Lakki shamarran abbaa miila kudha lamaa hin jirtan qabeenya horat. Tole kolbaagi ture guddaa galatoomaa chaanaalii boojuu irratti argattu galgala isiniin hin arga. Maal irratti? Boojuu. Maal? Boojuu hiriyaa keessan kolbaankii godheen ture. Bojuudha chaanaalii keessaan isiniin ergaa keessaan isin quunnama. So nagaan nu duraa isin jaallanna isin kabajna. Ulfaadhaa. Egaas prankiin keenya irraa kana fakkaatu ture. Prankii keenyatti akkasiin bohaartan abdii guddaan qaba jechuudha. Prankii keenyatti yoo bohaartaniitu ta'ee yaada qabdan hundumaa koomentii irratti naa kennaa isiniin jedhaan. Viidiyoo biraan amma walitti deemtu nagaan naaf tura. Bye.